Video kana keessatti oduuwwan haala yeroo biyya keessaa fi biyya alaatiin isin dhageessisa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya baga nagaadhaan gara chaanaalii keenyaatti dhuftan jecha video kana keessatti yeroo ammaa kanatti magaalaa Maqalee keessatti maaltu akka jiruu fi Maqaleen maal keessatti akka argamtu isin dhageessaa kana qofaa miti oduuwwan adda addaas qabadheetiin jira. Jalqaba irratti mata dureewwan oduu kiyya. Maayikaadiraa keessatti namoonni nagaa haala suukaneessaa ta'een ajjeefaman baay'een isaa 600 jedhamee gabaafamuun dogongora ta'uunsaa hubatame. Miseensonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF yeroo ammaa kanatti mootummaan tarkaanfii marsaa sadaffaa fi marsaa xumuraa fudhachuu eegaluu isaatiin wal qabate karaa Affaar barhaaleetiin baduudhaaf sochii taasisaa jiraachuun isaanii dhagahame. Naannoo Tigraayitti bakkeewwan raayyaa ittisa biyyaatiin to'atamanitti deeggarsi namoomaa dhiyaachaa jiraachuu waajjirri muummee ministeeraa beeksise. Hidhaan Abbayyaa ji'a waxabajjii dhufurraa eegalee madda anniisaa marsaa jalqabaa kennuun eegalaa jedhamee jira. Ijiptii Masrii keessatti rooba hamaa guyyaa kaleessaa roobeen lubbuun namoota 11 hanga ammaa darbuusaa dhagahame. Hanga ammaatti akka addunyaa keenyatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 60 ol dabree jira. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoowwan kanneen bal'inaan wajjin kan ilaallu ta'a. Ani Shimeedhaa Shimeemaan namoonni yeroo jalqabaatiif dhuftan baga nagaadhaan dhuftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jecha please namoonni haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Karuma odeeffannoo keenya isaan maatiin isin dabarsa. Dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa Maayikaadiraa keessatti lammiilee nagaa irratti ajjeechaa suukaneessaa raawwatamee wal qabatee lakkoofsi ibsamee dogongora qabaachuunsaa dhagahame. Gareen adda bilisa baasaa uummattoota Tigraay poolisii humna addaa naannoo Tigraay fayyadamuudhaan raayyaa ittisa biyyaa erga haleelee jalqabee hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu erga eegalee har'a guyyaa 18 guunee jira. Dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa iddoo Maayikaadiraa jedhamutti haala suukaneessaa ta'een qaamni mootummaa naannicha bulchu akkasumas humni addaa naannoo Tigraay fi gareen Saamrii jedhamu dhaabbanni dargaggootaan hundeeffame haala suukaneessaa ta'een duguuggaa sanyii saba irratti xiyyeeffatee raawwachuusaa gabaasuun ni yaadatama. Koomishinichi yakka raawwatame kanaan lubbuun namoota 600 olii akka darbee dubbatee ture. Lubbuun namoota darbanii baay'inni isaanii kanaa ol ta'uu akka malus dubbatee koomishinichi yakki raawwatame kun yakka waraanaa ta'uudhaaf carraa bal'aa akka qabus gabaasee ture. Dr. Simoon jedhamu ogeeyyota yaalaa naannichatti argaman hoogganuudhaan kan hojii raawwachaa jiran ibsi koomishinichi baasee dogongora qabaachuu Itiyoo FM 107.8 himan. Dr. Tedros naannichatti waraanni jalqabuudhaan wal qabatee waraana kanaan namoota miidhaman yaaluudhaaf naannichatti dhufuu isaanii erga dubbatanii booda namoonni Maayikaadiraa keessatti ta'ee jedhamee karaa suukaneessaa ta'een ajjeefaman baay'inni isaanii 750 akka ta'e mirkaneessanii jiru. Dabalataanis Dr. Simoon akkas jechuudhaan dubbatu. Qaama mirga namoomaa Itoophiyaa irraa qorannoo kana taasisuudhaaf naannicha dhufaniif lakkoofsi kun 750 akka caalu ibseetiin jira jedhu. Dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaatti koomishiinarii Dr. Daani'eel Baqqalee akka deebii kennanitti lakkoofsi hanga ammaatti himame kan qorannoo marsaa tokkoffaadhaan adda baafame yoo ta'u qorannoon keenya itti fufa. Lakkoofsi hanga ammaa ibsames namoonni lubbuun isaanii gama kanaan bade hangana qofa hin jenne marsaan keenya yeroo xumurametti deebii guutuu fi lakkoofsa isa sirrii ta'e inni ibsinaa ummataafis ifani taasifnaa jedhaniiru. Maddi oduu keenya Itiyoo FM 107.8. Wal waraansi mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamu kun tarkaanfii olaantummaa seeraa jedhamuudhaan waamama. Gama mootummaan gama isaatiin tarkaanfii marsaa sadaffaa fi marsaa xumuraa jedhu jalqabee jira. Marsaa sadaffaa fi marsaan xumuraa naannawa Maqaleetti kan taasifamu yoo ta'u tarkaanfii kanaan wal qabatee yeroo ammaa kanatti miseensonni adda bilisa baasaa uummattoota Tigraay karaa Affaar barhaaleetiin baduudhaaf yaalii taasisaa jiraachuun dhagahame. Magaalaa Maqalee yeroo ammaa kanatti to'annaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay harkatti argamtu keessaa jiraattonni badanii karaa alaatti bahan akka dubbatanitti
miseensonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay aanaa Barahaalee bulchaa kan ture nama Usmaan Alii jedhamu fayyadamuudhaan karaa Barahaaleetiin dhokatanii baduudhaaf yaalii taasisaa jiru jedhan. Aanaa Barahaaleetti iddoo Uguggumoo jedhamutti dargaggeewwan naannichaa fi jiraattota naannichaa gocha mootummaan yeroo ammaa kana raawwachaa jiru akka balaaleffatanii fi jeequmsi akka naannichatti ka'u taasisuudhaan kana keessa isaan dhokatanii baduudhaaf yaalii taasisaa jiru jedhameera. Yeroo ammaa kanatti miseensonni adda bilisa baasaa Tigraay eessatti akka argaman osoo beekamuu nageenya lammiilee nagaatiif jecha mootummaan bifa qoratamaa ta'een tarkaanfii isaa fudhachaa jira jedhame. Miseensonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay magaalattii keessatti iddoo garagaraatti bittinnaa'anii jiru. Iddoo tokko bakka tokkotti taa'anii hin jiran. Magaalattii kana keessattis reediyoodhaan wal qunnamaa jiru. Miseensonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF iddoon irra taa'anii ajaja kennaa jiran warshaa simintoo Mosoboo keessa yoo ta'u iddoon kun kuusaa bishaaniitiif jedhamee kan ijaarame akkasuma immoo wanti hundumtuu kan guutamee fi chaayinootaan kan ijaaramedha. Ajajni kan kennamaa jiru tokkoffaa Azraa'ii, lammaffaa mana lafa jalatti ijaarame kan muuzeemii Atsee Yohaannis keessatti argamu irraa, sadaffaa Maqalee keessatti naannoo Kuyyaa hoteela Noobel jala, afuraffaa iddoo hawultii jedhamu. Iddoo kanatti istiidiyoo Dimtsa Wayyaaneetu argama. Istiidiyoon Dimtsa Wayyaanee wanti hundumtuu kan guutameef yoo ta'u iddoon kun galma bal'aadhas jedhamee jira. Iddoowwan ajajni irraa kennamaa jiru iddoowwan kanneenii jedhamee jira. Kana malees bosonaa fi gadaamiiwwan garaagaraa keessatti akka jiran osoo beekamu mootummaan namoota nagaatiif jecha tarkaanfii qilleensarraa fi tarkaanfiiwwan biroo fudhachaa kan jirre ibsee jira. Tarkaanfiin marsaa sadaffaa fudhatamuu jalqabuudhaan wal qabatee magaalaan Maqalee yeroo ammaa kanatti maal keessatti argamti? Tarkaanfii marsaa sadaffaa erga jalqabame as waraanni raayyaa ittisa biyyaa kallattii 8 karaa magaalaa Maqalee seenuuf socho'aa jiraachuun dhagahame. Dhukaasni ganama kana sa'aatii 11 irraa akka eegalees odeeffannoon nu bira ga'e ni ibsa. Humni poolisii addaa naannoo Tigraay fi milishaan naannoo Tigraay gaara keessatti iddoo lamatti raayyaa ittisa biyyaatiin walitti dhukaasuu eegalan. Raayyaan ittisa biyyaa dhukaasa kanatti olaantummaa argateen miseensota gaara keessatti dhokatanii argaman guutumaan guututti iddoo lamaanitti yoo akka barbadeesse dubbatee jira. Adeemsi karaa Maqalee karaan fanjiidhaan kan guutamedhas jedhameera. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa fanjiiwwan karaa Maqalee irratti awwaalaman funaanuudhaan karaa kana itti fufaa akka jirudha kan dhagahame. Oduu karaa biraatiin argannee naannoowwan Tigraayitti bakkee raayyaa ittisa biyyaatiin to'atamanitti deeggarsi namoomaa dhiyaachaa jiraachuu waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa beeksise. Mootummaan federaalaa lammiilee naannoo Tigraayitti argaman deeggarsa namoomaa barbaachisu qaqqabsiisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Mootummaan fuula durattis dhaabbilee tola ooltummaa waliin qindaa'uudhaan deeggarsa taasifamu cimsee akka itti fufu ibsee jira. Yeroo ammaa kanatti iddoowwan raayyaan ittisa biyyaa to'atetti mootummaan bishaan dhugaatii nyaataa fi qorichoota dhiyeessuu eegalee jira. Mootummaan sababa lola kanaatiin lammiilee buqqaan deebisee dhaabuuf eejensiiwwan mootummoota gamtoomanii wajjin dabalatee dhaabbilee tola ooltummaa idila addunyaa waliin waloodhaan hojjechuudhaaf qophii ta'uusaa ibsee jira. Odeeffannoo kana kan arganne BBC irraa. Egypt Masrii keessatti rooba hamaa roobeen lubbuun namoota 11 dabree jira. Daa'imman 4 dabalatee hanga ammaatitti balaa roobaa kaleessa jalqabeen lubbuun namoota 11 yoo darbu iddoon kun iddoo Naayil Deeltaa naannoo Shaariwiyaa fi Algarabiyaa jedhamutti. Roobni hamaan Egyptii keessatti roobee balaa kana geessise kun magaalaa guddittii Egyptii Kaayiroo dabalatee magaalaawwan biroo keessatti tajaajila geejjibaa yeroodhaaf addaan kutee ture. Balaa rooba kanaatiin magaalaa guddittii Egyptii Kaayiroo keessatti bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaan ga'ee jira jedhameera. Jiraattonni magaalaa Kaayiroo dhaabbanni meetirooloojii Egyptii maaliif dursee rakkinni kun akka nu mudatu nutti himuu dide jechuudhaan komii isaanii dhiyeessaa jiraachuu Middle East Monitor gabaasee jira. Hidhaan guddichi Itoophiyaa baatii waxabajjii anniisaa maddisiisuu marsaa jalqabaa akka eegalu ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injinar Silashii Baqqala beeksisaniiru. Ministeerri bishaan jallisii fi inerjii Dr. Injinar Silashii Baqqala hidha haaromsa Itoophiyaa madda anniisaa meegaawaatii 5150 maddisiisuun lammiileef humna elektirikaa dhiyeessuu akka danda'u ibsanii jiru. Addunyaa keenya irratti erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabeas namoonni miliyoona 60 ol ta'an vaayirasichaan qabamanii jiru. Namoota kanneen keessaa namoonni miliyoona 38 fi 700 ol ta'an vaayirasicha irraa yoo damdamatan namoonni miliyoona 1 fi 400 ol ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru.
kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya turtii ana wajjin gootaniif kabajaa fi ulfinni isiniif haa ta'u. Viidiyoo birootiin kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Ammaaf kanuma xumureetiin jira. Nagaadhaan naaf jiraadha. Bye bye.